Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti namaan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii Daandii Fayyinaa akkam jirtu. Kabajeeffamuu fi amaleeffamuu nama lasaa kan ta'e maqaa Waaqa uumaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajamee fi kan ol jajjadhanuuf yaa ta'u, maqaa isaa waamnee kan ishee biraa hambisuu kan hin dandeenye maqaan haadha keenya qulqullattii Dubroo Maariyaam kan ol jajjadhanii fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Obboloonni yuutuubii Daandii Fayyinaaf keessummaa taatan sabiskiraayib gochuun laayikii koomentii hin irraanfatinaa hamma dhumaatti nu hordofaa isiniin jennaa. Boqonnaa tokko amantaan maali kan jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. Amantaan maali kan jedhuuf Waaqayyo akkas jedha: karaa irra dhaabbadhaa ilaalaa, daandii ishee duraa gaafadhaa, daandii isheen gaariin garam akka taate beekaa, ishee irras deddeebi'aa, lubbuu keessaniin boqonnaa argattu. Ermiyaas 6:16 irratti akkuma ibsame amantaan maali kan jedhu waliin itti fufnaa jechuudha. Amantaan afaan Gi'iziin Hayimaanot kan jedhu yommuu ta'u, amanuu, amanamuu, amanamummaa jechuudha. Amantaan daandii Waaqayyoo fi nama wal quunnamsiistudha. Ermiyaas 6:16 irratti akkuma ilaalle jechuudha. Kan fudhatanidha. Yohaannis 1:9 warreen fudhataniif ijoollee Waaqayyoo akka ta'anitti aangoon kenneef. Abdiidhaan kan hubatanidha. Ibroota 11:1 waan abdii taasifannu tokko waan mirkaneessuufidha. Jaalalaan kan mul'atudha. Jaalala Waaqayyoo fi jaalala namaa irraa kan maddeen namaaf waan gaarii raawwachuun kan mul'atudha. Waaqayyo kan ittiin gammachiisnudha. Ibroota 16:6 amantaa malee Waaqayyoon gammachiisuun tasumayyuu hin danda'amu jedha jechuudha. Amantaan wantoota lama of keessaa qaba. Isaanis amanuu fi amanamuudha. Amanuun ija fooniin arganii, gurra fooniin dhaga'anii, yaada qalbeeffatanii, qaama miiraa ofiin dhaggeeffatanii wanta sammuu yookiin yaada namaan ol ta'e amantaan ni ta'a, ni raawwatama jedhanii fudhachuudha. Amanamuu ni ta'a, ni raawwata jedhanii amantaa kan fudhatan sana akka ta'uuf dhimmicha itti amanan sana raawwachuu jechuudha. Amantaa fi amantii yeroo baay'ee jechoota kana akka tokkotti wal jijjiirree fayyadamna. Kun garuu sirrii miti. Amantaan maal akka ta'e armaan olitti ilaalleerra. Amantiin immoo amantaa sanaaf hammam akka amanamnu, hamma akka abdii taasifamnu, hammam laphee keenyaan akka kenninu kan ibsudha. Amantaan akkamiin argame? Amantaan hundumaa kan uume, ofii isaaf argamsiisaa kan hin qabne, uumamtoota hunda kan nyaachisuu fi tiksee isaanii kan ta'e Waaqayyo jiraachuu irraa eegala. Kanaaf amantaan kan argame uumama hunda Waaqayyo jiraachuu isaatiinidha. Amantaan samii irratti ergamoota biratti jalqabe. Waaqayyo yeroo isaan uumuu amalummaa isaatiin isaan jala dhokatee ture. Isaanis uumaa isaanii barbaaduu eegalan. Seexanni yeroo sana Saaxinaa'el jedhama kan ture, kan isaan olii yeroo dhabu uumaan keessan anadha jedhee baay'oliin itti amanan, baay'oliin ni falman, shakkiin gidduutti kan hafanis jiru. Qulqulluu Gabri'eel Waaqni keenya inni nu uume hanga nutti mul'atutti bakka jirru haa dhaabbannu jedhee amantii nu barsiise. Yeroo kana amantaan ni dhoofamte, ni hundoofte, ni beekamte, ifa baate, kan amanamu uumaa fi amantoonni ni beekaman. Amantaa fi obsa isaanii kan argee Waaqayyo isaanitti mul'ate ni sagadaniifis. Kan amanan kabajaaf qulqullummaa argatan, kan ganan salphina samii irraa gad darbataman. Kan dhala namaa immoo dhalli namaa uumamaan kan irraa kabaja addaa ta'e bifaa fi fakkeenya Waaqayyoo lubbuu bara baraa jiraatu, dandeettii uumaa isaa hubachuu, naannoo isaa beekuu, bituu fi bulchuu danda'uu ta'e uumame. Sababii kennaa naannoo isaa beekuu fi bituun wantoota lafaa qofaan qabamee akka hin hafnetti uumaa isaa kan ittiin beekuuf seeraan ittiin fayyadamuun jiraatu bara baraa kan taate lubbuu isaa akka jiraachisuuf daandiin inni ittiin uumaa isaa wajjin wal quunnamuu kennameef. Kunis amantaadha. Yihuudaan waa'ee kanaa yeroo dubbatu
ergaa isaa irratti amantaa yeroo tokko gonkumaa qulqulluuf kennamte akka qabsuurtan isin gorsa. Akkan isinii barreessuu dirqama natti ta'e lakkoofsa 3 jechuun amantaan kan Waaqayyo irraa kenname ta'uu ibseera. Amantaa kiristaanaa kan jedhu irratti kutaa lammaffaa isaa qabadheetanii dhufaa. Seensa isaa fuulduratti deebi'aa laalaa warri daawwattan immoo kutaa isattaanuu akka isin qaqqabuuf laayikii godhaatii komentii barreessaa isiniin jedha.